jireenya keenya irratti nu dabalee yeroo kana nuu kenneera. Kanaaf Waaqayyotti guddaa gammannaa, Waaqayyoon isin galateeffannaa. Egaan karaa adda addaatiin tajaajilaa wartoota kan ammoo deebi'ee dabaleen isin eebbisuu barbaada. Karaa kootiin gooftaan isin eebbisu. Illee mana sagantaa keessan sirreeffattanii akkasitti wal wajjin immoo sagalee Waaqayyoo dhaga'uudhaaf, waaqeffachuudhaaf, walii kadhachuudhaafis argamtan Waaqayyoo baga isin gargaaree Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Egaa bulettiin keenya mitikkeen nu kadhatteetti bakka ta'ee fi kadhata addaa kadhachuu nan barbaachisu waa'ee sagaleettiifis hundumaas kadhatteetti gooftaan si eebbisu kallattiidhuma yeroo koo fayyadamuuf gara sanatti gara sagaleettiin adeema. Daqiiqaa baay'een fudhadhu gabaabseen dubbachuu barbaada. Yaadatti yoo ta'e kudharfan har'aa yookiin torban lama har'aa warri hirmaattan waa tokko jalqabeen ture. Kutaan inni keessa koo bulee irraati ofuma kootis dubbisee waaqa irraa na barsiisee baay'ee keessa koo na tuqe kanatu isumarraan isinii hira. Innis wangeela Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 1 kaasee hamma 10-11 iyyuu deemuu hin danda'a. Anamuma 10 duwwaatti qabadhee jira. Kutaan kun bal'aadha. Akka lakkoofsi isaa xinnoo ta'e miti. Yaada guddaa of keessaa qaba. Amma 7-6-7-8 mataa isaa fudhachuu danda'an garuu akkasiin godhu walitti bubbutee waan dubbachuun na gubbaa jiraatu dubbadha. Kutichi garuu baay'ee bal'aadha. Barsiisa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos barsiisedha. Kutaan kuni yennuma gararraadhaa kaanee ilaallu torban darbee dubbisee irra deebi'ee nan dubbisa. Lakkoofsi 1 kaasee nan dubbisa akkana jedha maqaa gooftaa Yesuusiin nan dubbisa. Yesuus namoota baay'ee sana argee gaaratti ol ba'ee erga inni taa'ee bartoonni isaa gara isaatti walitti qabaman inni barsiisuma kanaan afaan saaqqate. Lakkoofsa 3 karaa hafuuraatti hiyyeessota warri ta'an gammadan mootummaan Waaqayyoo kan isaaniiti. Warri garaan isaanis gadde gammadan isaan jajjabina argatu. Warri garraamiin gammadan isaan biyya isa abdachiifame argatu. Warri waan qajeelaa akka midhaanii beela'anii fi akka bishaanii dheebotan gammadan isaan geessifachuuf jiru. Warri namaaf oo'an gammadan isaan oo'a hin argatu. Warri yaadni garaa isaanii qullaa gammadan isaan Waaqayyoon hin argu. Warri nagaa buusan gammadan isaan ijoollee Waaqayyoon jedhamu. Warri qajeelummaadhaaf jedhanii ari'ataman gammadan mootummaan Waaqayyoo kan isaaniiti. Jedhetti Waaqayyoo galanii guddaan haa ta'u. Iddoo kanatti yeroo ilaaltanii irra deddeebisee gammadan jedha. Lakkoofsi 1 jedhee gammadan akka jedhee gammadanii jedha. Kanaaf kutaa kana afaanumti Oromoo kitaabii qulqulluun afaan Oromoo waa'ee warra gammadanii jedhee kaa'a. Waa'ee warra gammadanii jedhee kaa'a. Ani immoo nan yaadadha torban lamaan darbe gaafa dubbii kana guyyaa qabadhee dhiyaadde jalqabaa qabadhee dhiyaadhee akkaataa gammachuutti argannu wayin immoo madda gammachuu keenyaa burqaa gammachuu keenyaa irratti jedheen dubbadhe. Maaliif baay'eedha matsaafa qulqulluu keessa olaalta waa'een gammachuu anamma ishee kana ilaalchisee duwwaa karaa Kiristoos Yesuus lallaban lallabe irratti hundaa'ee yeroo ni dubbate. Yeroo sana warri dhaggeeffatanii saba baay'ee argee dhaqee gaaratti ol ba'ee hin taa'e jedhaa isa booddee bartootni isaas dhufanii isa biratti walitti qabamanii barsiisutti ka'e jedha. Boqonnaan 5, boqonnaan 6, boqonnaan 7 lallaba gaararraa jedhamee beekama. Lallaba gaararraa Kiristoos Yesuus kan inni lallabedha. Kana kudharfanarraa waan torban lamaanarraa darbe isinitti himera. Egaan kitaaba qulqulluu keenya yenna laalle kakuu moofaadhaa ka'ee kakuu haaraa dabalatee hamma dhumaatti karaa adda addaa karaa tarii nu galuu dhiisuun kan inni dubbatu waa'ee fayyina ilma namaa dubbata. Fayyinni ilma namaa immoo kan inni ta'e karaa Kiristoos Yesuus. Kanaaf matsaafa qulqulluu keenya keessaa lallaba keenyas haa ta'u barsiisa keenyas haa ta'u handhuurri barumsa waldaa kiristiyaanaa handhuurri barumsa yookiin immoo lallaba kiristiyaanummaa Kiristoos Yesuus keessaa bahuu qabu. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Matsaafa qulqulluus akkuma kana. Naanna'ee waan barbaadda hojjettan kanuma dubbata. Ani yeroo baay'ee waa'ee kanaan dubbachuu barbaada. Waa'ee gammaduu, waa'ee nagaa argachuu, waa'ee keessoo fi boqochee jiraachuu. Maaliif yoo jettanii karaan nuyi bu'aa Kiristoos Yesuus irraa arganne inni guddaan jira. Inni jireenya bara baraa dhaalu, abdachiifamu. Isaan maal jedha matsaafa qulqulluun abdii eebbifamaadha.
kan abdii eebbifamaa nu hundi keenya eeggannu guddaa iddoo guddaa kan qabudha. Deebinees immoo as biyya lafaa kanaa yeroo jiraannu Kiristoos abdii keenya bakka ta'ee fi Kiristoos waa tokko jedhe yeroo duuka buutota isaa inni awwaalamee du'ee du'aa ka'an seene isaan dubbii isaa dagatanii walitti qabamanii taa'anii warra kaan immoo du'aa ka'uu isaa shakkanii yeroo jiranitti lafa isaan dhufanitti walitti qabamee isaanii gidduutti ol lixee jedha. Ol lixee ka'ee nagaan isiniif haa ta'u jedhee waa'ee nagaa dubbata waan tokko hin jenne. Maaf gadditan maaf dallantan maaf akka taatan abdii kutattanii jararan nagaan isiniif haa ta'u jedhe. Deebi'ee immoo nagaan isiniif kennaa jedhe. Nagaan isiniif kennu immoo nagaa akka biyyi lafaa isiniif kennu miti jedhe. Kanaaf galgala kanas taanaan nagaa kana kan tokko tokkoon keenya ittiin jiraachuu qabnu. Ardii barbaaddan keessa jiraadhaa, akkaataa kamiin jiraadhaa, jireenyi namaa lafarraa wal caala. Kan sirreessuus miti Kiristoos Yesuus kan dhufe. Middle classii uumuun miti. Ol ka'ee kan ol ka'ee jiru jira, giddu galeessi jira, kan gadi bu'ee jiru jira, beekamaadha kana wal laalle gooftaan. Haa ta'u iyyuu malee maanni haala kamiin iyyuu keessa jiraanne Kiristoos yeroo qabnu bu'aan nu Kiristoos irraa argannu tokko lafarra jiraannu nagaadha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Gammachuudha. Abdiidha yeroo hundaa. Kiristiyaanni kan haala hin abdatamne keessatti abdii godhata. Haala gammachuun hin jiraanne keessatti gammachuu qabaata. Haala jeeqamaa keessatti nagaa qabaata. Nagaa keessa isa nuyi beennu, isa Kiristoos beeku, isa namnis karaa keessaa ka'ee alatti bakkeetti ba'ee namarraa mul'atu jechuudha. Kanaaf iddoo kanarratti egaa akkamittiin gammaduun danda'ama? Akka gooftaan Yesuus Kiristoos gaara lallaba kanarratti jedha. Yeroo ilaaltani waan wal faallessu argitu. Kutaa kana yeroo dubbisee deddeebi'ee dubbisu na dhibanaan. Mee ilaalaa jalqabumaa jalqabee torban lamaan irraa argine hiyyeessoti warri ta'anidha. Hiyyeessaa gammaduun argitan hiyyeessaa guungumu malee. Hiyyeessaa gaddu malee, hiyyeessaa bo'u malee, hiyyeessaa hidhiixuutu malee. Garuu Kiristoos Yesuus immoo warri hiyyeessota gammadanidha. Walitti nuuf inni irra dubbachuu barbaadu immoo itti fufees lakkoofsa lammaffaarra isa jiruudhaan dubbachuu barbaada. Karaa ittiin gammachuun dhugaan kiristiyaanni argatu. Maal jedhan immoo warri garaan isaanii gaddee gammadan jedha. Dubbiin gooftaa kun dinqiidha. Gadduuf gammachuun faallaadha wali. Warri garaan gadde jechuun hin gadde bakka. Eega gaddee maal inni gammachuun? Gaddee dhagatee gammachuun eessaa dhufa? Yenna hamma dhumaatti ilaaltanii amma gadi buutanii ilaaltanii warri gadde warri garaan isaanii gadde haa gammadanidha. Akkamittiin garaan gaddee namni gammaduu danda'a? Kutaa kana roon dubbisu baay'ee na dhibe waan faallaa ta'e. Garuu gooftaan Yesuus Kiristoos maal jechuu barbaade laata? Maal jedhe laata? Inni jennee gammachuun keenya yeroo hundaa nurraan fudhatamu Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'uuti. Kanaaf egaa yennaa warri gadde haa gammadaniin kun akkuma fudhatamatti walitti qabatti sagalee kana fudhanne na ta'e biyya keenya nama kaanii fudhanne guyyaadhaa guyyaatti isin bira wanti nama gaddisiisu jira nan beeka. Biyya keenya keessatti immoo alabaanaan wanti isin gaddisiisu, olgallaan wanti isin gaddisiisu, wanti garaa namaa gubu, wanti nama aachisu waan baay'ee jira. Amma egaa akka ta'eeti egaa warri gaddana gammadan jedhee biyyi keenya kun namni isaa gammachuudhumaan guutuudha faayidhee yaaduu yaade. Yeroo laalu garuu miti immoo akkas miti. Gaddaan uruu dhiibee daalachaa'ee gungumaa ofitti haasa'aa waan alli jechaa waan baay'eedha bakka akkasitiin deema. Eega akka ta'e maal jechuudha gooftaa Yesuus Kiristoos maal jechuu barbaade? Dubbii kana gadi qonnee akka sagalee isaatti ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Kanaafiyyuu otuu akkasumatti warra garaan gadde isa jedhee walitti qabatti jimlaadha ta'eeti addunyaarra iyyuu gaddi hin jiru ture. Otuu isaan gammachuun argama ta'e gammachuun gaddi qaruma hin jiru ture isaan argama ta'e harki caalu gaddaan jiraata bakka ta'eef. Eega akkas ta'an egaa maanni gooftaa Yesuus Kiristoos wanti inni jechuu barbaade? Maal jechuudha warri garaan isaanii gadde inni jedhu kuni? Maaltu isaan gaddisiise? Dhukkuba moo beela moo waan nama isaan jaallatan tokko biraa dhabuudha moo haala addaati moo maal jechuu barbaade gooftaan Yesuus Kiristoos namoota yeroo sana jiranii fi duuka buutota isaatti yeroo kana dubbate maal jechuu barbaade? Inni jedhu nu gallaan isuma yeroo sana jara sanaan jedhetu har'a galgala kana immoo anaaf isinis gooftaan nutti dubbatee akka nuyi gammachuu dhugaa irratti dhaabbannu nu godha jechuudha. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame ta'u. Macaafa qulqulluu keenya gaafa laallu garaan gadde inni jedhu kun hiika adda addaarraa warri boo'an iyyuudha. Warri boo'an gammadan iyyuudha. Warri boo'anii gammadanidha. Boo'ichaan gammachuun argamaa inni jedhu nama dhiba. Gaddaan gammachuun argamaa inni jedhu nama dhiba. Warri boo'an gammadan jedheetu barsiise kana keessatti. Kanaafi waan warri garaan gadde jedhani kun immoo. Egaan macaafa qulqulluurra gaafa laaltanii
kan nu irratti hundoofnu dubbii waaqayyooti bakka ta'ee fi kitaaba qulqulluudha bakka ta'eef gaafa laaltanii namoota baay'ee gaddan namoota baay'ee immoo gaddanii gadda isaaniirraa jajjabaatan in argina. Matsaafa qulqulluurraa burqaa lamatu argina kan nu arginu waa'ee gaddaa warra garaan gadde. Inni jalqabaa warra namoota isaan jaallatan harkaa fudhataman du'aan biraa dhabaman matsaafa qulqulluurraa bal'inaan dubbata. Hin gaddanii hin boo'anii jedhee dubbata waa'ee isaanii. Kanaaf karaa namni ittiin gaddu tokko tokko jira. Yooruma isaanis ilaallee matsaafa qulqulluurraas gaafa laallu warrumti akkasittiin gaddi adda addaa isaanirra ga'ee abbaa jajjabeessaa inni ta'e Kiristoos Yesuus gadda isaaniirraa yeroo jajjabeessu ni ilaala. Fakkeenyaaf yoo fudhattanii Maarqos boqonnaa 5:21-24 irratti argitu nama Yaayiroos nama jedhamu tokko. Mucaan isaa duraa duutee dhaqee duratti kufee mee harka kee irra kaa'i jedhee gaddee boo'ee wawwaatee akkuma kanammoo gooftaan hin fayyiti jedhee fayyisee argineera. Garuu inni Kiristoos Yesuus jedhe kun isa kanaa yoo jettanii kana miti. Maaliif mucaan Yaayiroos yeroo sana du'aa kaatu malee deebitee hin duuti bakka ta'eef. Gaddi deebi'ee sababiidhuma kanaaf deebitee gaafa isheen duutu gaafa tokkoon gaddamaaf bakka ta'eef waa'ee nama jaallatan biraa dhabuuti jedheen karaa kootiin fudhadhu amma nu bannaa argaddetti. Deebi'ee immoo Wangeela Yohaannis boqonnaa 11:17 kaaftanii amma dhumaatti yoo ilaaltanii waa'ee nama inni jaallatu maatii isaa godhatee Maariyaam fa'aa, Maartaa fa'aa, Alaazaar fa'aa ilaalaa. Akka sagalee Waaqaa akka dubbatutti otuu inni ajjira ta'eeti jedhan hin jaallata bakka ta'eef. Otuu inni ajjira ta'eeti baay'ee gaddan inni immoo waan godhu beeka turee fi achi turee amma inni awwaalamutti eegee amma inni guyyaa 3-4 eegee deebi'ee kottaa nama tokko rafee jira Alaazaar hin dammassinaa jedhee duuka buutota isaa wajjin booddeetti deebi'e rafee jira inni jedhu illee gallee yeroo sanatti an keessan lixuutii duuka buutota isaatiif. Dhaqee gaafachi ga'uusii abdii kutateetu bakka ta'ee baay'ee gaddaniiru. Gaddi isaanii gadi fagoodha garaan isaanii. Namooti yeroo sana dhufan illee garaan isaanii cabuu laalee gooftaan Yesuus Kiristoos duuka imimmaan isaa lolaaseedha. Alaazaar du'aa ka'eera. Garuu inni iddoo kanatti gooftaan Yesuus Kiristoos warri garaan isaanii gaddi hagammadan isa jiru waa'ee du'aan namni nama biraa deemuuti yoo jettan ammas kana miti. Maaliif Alaazaar deebi'ee du'ee ammas nama gaddiisa bakka ta'eef. Egaan matsaafa qulqulluurraa baay'ee argachuu hin dandeessu sababii burqaa gaddaa. Inni Kiristoos Yesuus jechuu barbaade maaliree yoo jettanii sagalee Waaqayyoo irraa lafa tokko tokkotti dabaleen isinitti argisiisa. Inni gooftaan Yesuus Kiristoos jechuu barbaade inni lammaffaa jechuudha. Inni lammaffaa kan inni gaddaa inni nama biraa du'e matsaafarraan argina. Deebinee kan burqaan gaddaa ittiin jajjabaachuu danda'an, ittiin gammaduu danda'anii isa namni yakka isaa balleessaa isaatiif jedhee fuula gooftaa duratti gaddu. Itti dhaga'amee beekee hubatee kun fayyina keenyaan illee wal qabata. Fayyinuma nu arganne abdii isa barabaraa jennee eeggannu mootummaa Waaqayyoo walitti galleen illee wal qabata kan isin inni qabdanii ilaaltan. Maaliif yeroo namni jalqaba wangeela dhaga'u hafuura qulqulluun hojii inni godhu keessaa tokko maa inni hafuura qulqulluun cubbuudhaaf nama ceephaa yeroo jedhamu yeroo wangeela dhageenyu innatti dhaga'aa jirtu kun sirriidha. Ati ofii kee of dhaabuu hin dandeessu. Yakka qabdaa jedheetu itti hima keessa namaatti. Namnis yeroo kanatu aha jedhee dhaabbatee dhuguma ofiin kan of oolchuu hin dandeenye. Sababii Addaam irraa kan ka'e cubbuun akka dhalate, cubbuun akka guddate, cubbuun akka darbu, cubbuun akka jiraatu, yakka guddaan akka deemu eeyyuu kan irraa kaasuu hin dandeenye. Yeroo itti dhaga'amutu namni qalbii dirrata. Yeroo illee nama gooftaa Yesuus Kiristoosiin akka fayyisaa lubbuu keetitti amanuun barbaaddaa. Eeyyee sii kana dhuure eeyyee yeroo jennus afaan baafne yeroo kanatti himnus akkana jenna. Ani cubbamaan si yakkeera. Ati immoo cubbuu koo naa qulleessuudhaaf waaqarraa dhuftee dhalatteetta. Kanaaf naa dhiisi jenna. Namooti baay'een yeroo qalbii diddirratan yeroo namoota tokko tokko hin boo'u. Keessa ba'anii itti dhaga'amee hunda isaa yaadanii itti dhaga'ameetu boo'u. Kanaaf iddoo kanarratti an akka nama nutti sagalee Waaqayyoo irraa deeggarsa akka argadhusi warri garaan isaanii gaddi hagammadanii isaanii jajjabaatuunni gooftaan Yesuus Kiristoos jedhu warra idaan isaaniif kaffalame beekanii yaadanii Waaqayyoof galanii guddaan ta'u. Waa'een isaa keessa isaanii yeroo hundaa kan nyaatu. Waa'ee isaanii waa'ee cubbamootaaf kan gaddan, waa'ee cubbuu isaanii kan gaddan.
kan ho'an jechuudha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Sagalee waaqayyoo irraa mee itti dabalee lafa tokko tokkoon isin argisiisa. Yeroo akka jennu waa'ee akka keenyaa hin gaddina yeroo jennu yakki keenya nu gaddisa yeroo jennu tarreessinee kaafneetu hamma nu danda'u barreessinee ayya dhugumaa mootuutu hin jiraanne ayii jenne isa teenye yaadaa oolla jechuu miti. Akka jechuu miti. Waa'ee isaa warri gaddan inni gooftaan Yesuus Kiristoos jedhe iddoo kanatti. Sagalee waaqayyoo irraa yoo laalle Iyyasuusumti mataansaa nama gaddaa jedhamee barreeffame. Nama gaddaa, nama imimmaanii jedhee barreeffameera. Isaayyaas boqonnaa 53 naqee waa'ee isaa isinitti argisiisa. Isaayyaas boqonnaa 53 kuni waa'ee duudaa ka'uu Kiristoos Iyyasuusiif wal qabsiisee nama gaddaa akkaataa inni itti ta'etu iddoo sanarraati argina. Isaayyaas boqonnaa 53 irraan isinii dubbisa. Matsaafa Isaayyaas raajichaa boqonnaa 53 ka'ee amma 6tti dubbisaa. Warri baafachuu dandeessan naa wajjin baafachuu hin dandeessu. Warri kaan immoo hin dhaggeeffannaa. Akkana jedha kutaan kun 53 lakkoofsa 3 ka'ee nan dubbisa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Inni 3 kaaseeti. Namoonni isa tuffatanii isarraa hin goran. Inni nama dhiphinaa fi nama dhiphiniif muddamni itti baay'ate ture. Inni akka nama tuffatanii achi bira darbanii ta'e. Nuyis homaatti iyyuu isa lakkoofne. Inni garuu dhugumaan dhiphina keenya ofirraan kaa'e. Muddama keenya hin baate. Nuyi garuu akka waan Waaqayyo dha'ichatti fide, akka waan inni isa rukute gad isa deebiseetti hin lakkoofne. Inni garuu balleessaa keenyaaf waraaname. Sababii akka keenyaaf reebameen caccabsame. Nuyi nagaa akka argannu inni in adabame. Mudaa isaatiinis fayyinni nuuf hin argame. Madaa'uu isaatiin fayyinni nuuf hin argame. Nuyi hundumti keenya akka hoolotaa karaarraa bannee turre adduma addaanis karaa hin gorre. Waaqayyo garuu akka isarra hin kaa'e jedheetti dubbata. Hiika kanaa jenna dabxanii ilaaltanii nama gaddaa jedha. Nama gaddaa. Gooftaan Yesuus Kiristoosii warri garaan isaanii gadde hagammadanii isaan jajjabaachuuf jiru yeroo jedhu yeroo iddoo kanatti immoo gadda inni jechuu barbaadu daddarbaa keenyaati yeroo jennu maaliif gaddare yoo jettan inni akka qabaatee miti. Daddarbaa qabaatee miti. Balleessaa qabaatee miti. Akka nama abaarametti yeroo lakkaa'amu. Nullee irraa galagallee jedhama. Dhugumatti farani dhuguma namichi kun yakkamaadha waan jedhame fakkaata. Maaliif yoo jettanii yakka namoota gara biraatiifitu akka abaaramaatti lakkaa'e. Yakka addunyaarra jiru ilmaan namaatiifitu nama gaddaa ta'e. Nama imimmaanii ta'e. Nama garaansaa cabe ta'e. Gooftaan Yesuus Kiristoos. Kanaaf isarraa mataa isaan barra. Kan isin dhibu sagalee Waaqayyoo keessaa gaafa laallu nama gaddaa ta'e akkasumatti hin namne. Du'ee du'a moo'ee kaafa ka'e immoo Waaqayyoo gara mirgaa baasaatti isa kaasee ta'u. Jilbuun dhumtuu isaa akka jilgeenfatuuf jedha. Iddoo guddaatti sadarkaa guddaatti gammachuu guddaatti jajjabina guddaatti. Yeroon akkasitti isin innoo waaqaa sun hayyuu jechuu dandeessu ta'a. Waaqa ta'etu jiru waaqummaa isaa akka waa hin baafnetti lakkaa'ee garuu yeroo nama ta'ee inni deebi'ee mul'isa iddoo kun. Du'uusaa du'aa ka'uusaa nuuf jedhee gadadamuusaati kan iddoo kanatti raajichi Isaayyaas dubbate dhaqeessa kakuu haaraa keessatti raawwate jechuudha. Kanaaf iyyuu waa'ee gadduu waa'ee boo'u isarraa argina. Rakkatoota yoo arge mataa isaatti rakkataatu ta'etu jiraatini inni jaraaf garaan isaan gadda. Warra cubbamoota yoo fudhatanii ilaaltan dubartittii ishee warri Fariisotaa irratti ejjarratti qabne jedhanii isa dhiiraa dhiisanii ishee duwwaa fidanii isa qabuuf jedhanii akka seera Museetti seerri Musee akka jedhaa dhagaadhaan darbadhanii dhagaa baatanii waan afaan isaa keessaa bahu dhaggeeffachuuf jedhanii waan inni eeyyee jedhee naan itti buusuuf yeroo jedhan ilaaltanii hin gaddeef jedha. Gad jedhee awwaara irratti barreesseedha. Namooti waan awwaara irratti barreessee waan adda addaa jedhu. Garuu hin jiru Macaafa Qulqulluu waan tokko hin dubbatu. Hin callisee hin dubbanne. Ofii akka godhetuun ta'e ni akka seetiif gadde akka seetii walii gale miti. Yoo laaltan isheenis yakkitee mataa gadi qabattee dubbachuu hin dandeenye. Ol jettee ilaaluu hin dandeenye.
Maaliif dubbiin kuni waama lubbuu seesee oolchuudhaaf gara isaatti geessan malee geessuun barbaachisu ture akka seerri Musee isaan harka jira qaba. Fuudhanii dhaqanii qabanii yeruma sana bakkeetti qabanii dhagaadhaan tumanii lubbuu see keessaa baasanii darbuu hin danda'u turan. Garuu gara sanamaa gadduu waa'ee gadduu nama barsiisee garaa gadde qabaachuu nama barsiisetti geessan. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u yeroo see oolchan. Waan tokko dubbanne amma lafaa ka'ee gad jedheetu namni akka kan hojjenne dhagaatti darbatu jedheen. Yeroo ol ka'ee ilaalu qobaasee jirti. Qoleensees lafa laale akka lafa laaletti. Inni gaddu kun garaa seesee gaddi kan tarii caafateen jiraatin malee dubartiin sun yeroo sana waa'ee cubbuusee waa'ee yakkasee waan imimmaan dhangalaafattu natti fakkaata. Ol jettee naman ilaaltu ejjarratti qabamte eeyyee sila akka seeraatti dhiiricha fidu turan. Isaan isheen cubbuu seetiif jedhanii miti Kiristoos Yesuus irratti dubbii barbaachisan malee otuu cubbuu seetti faradu ta'e silmatti faradanii raawwatu otuu hin arginu. Mataa gadi qabattee goobattee ija namaa kan ilaaluu hin dandeenye saalfattee wayyaa ofitti martee garatti gortu dhabdee waan dhaabattu natti fakkaatti yeroon fakkiisee keessa kootti kaasu. Seerri Musee akka seera Museetti dhuguma naftu turte. Yeroo ol ka'ee gooftaa Yesuus Kiristoosii meerree warri siimatan meerree warri si kan jedhu gadditeetu hin jiran gooftaa koo jetteen. Egaani gadditeetta garaan kee cabeera sitti dhaga'ameera anis sin eebbisa nagaan naqe lammata deebitee cubbuun hojjetin jajjabina guddaa argatte Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Har'as taanaan Waaqayyo warra keessa isaanii garaan isaanii gaddu. Yeroo hundumaatti Waaqayyo araara qabeessa ayyaana qabeessa araarri isaa ganama haaraadha jedha Daawit. Ganama haaraadha jechuun hin dhumu. Dhaabbataan qabu ammoo annaagame hin jedhu gooftaan Yesuus Kiristoos. Nu ijoollee keenyaan hin jenne amma nan dadhabe waa'ee gurbaa kana amma nan dadhabe waa'ee intala kana amma nan dadhabe waa'ee baluu kana booddee as nagee baqqaa jenna. Gooftaan garuu yeroo hundaa warra yaada isaanii gadde yeroo hundaa warra garaan isaanii gadde yeroo hundaa yakki isaanii warratti dhaga'amu yeroo hundaa warra keessa isaanii jiru ho'aadha ammayyuu harka Waaqayyoo qabee kaasee gaddarraa kaasee jajjabeessuudhaaf. Waaqayyoof galanni guddaan. Isa kana haa gammadan kan jedhu. Haa gammadan. Maaliif annan jajjabeessa bakka ta'eef? Maaliif an haala isaanii nan jijjiira bakka ta'eef? Maaliif an gammachuu isaanii nan kennaaf bakka ta'eef? Kanatu nu jiraachisaa jira. Ana kanan na jiraachisaa jira. Kanaafitu gadi qab jennee yaa Waaqayyoo yakka koo naa dhiisi yeroo jennu cal jenneedhuma amaleeffannee yakka koo naa dhiisi cubbuu koo na tararam jennee barannee tarargoonee deemaa miti. Keessi keenya nutti dhaga'ame. Nu nama badiiti nama sirriin hojjenne akka taane barree. Lapheen keenya fuula Waaqayyoo keessatti dhokatee jira. Isa duwwaa beekaa waan baay'ee jira kana barree. Warra akkasii maan yeroo hundaa haa gammadaniidha. Bakka cubbuu keessaa qullaa'anii guutuu ta'anii perfektii ta'anii deebi'u jechuu miti. Namni kana keessaa bahuu hin danda'u. Yeroo hundaa hafuurii fi foonni kan keessatti wal loludha sammuun nama. Sammuu kana godhi jedha hafuurri Waaqoo dhiisi jedha. Kana keessatti kan gibbii akkasii keessatti deema. Maa inni ree? Garaa cabe garaa gaddeeroo argatan adeebi'aniidha. Fakkeenya gaarii kan nu ta'uu danda'u warri gadde haa gammadanii kan fudhatan kan na tolu faarsaa Daawiti boqonnaa 51 isa jirudha. Faarsaa Daawiti boqonnaa 51 isa jiru isa dubbifanna 51 kaase faarsaa Daawiti 3:5-10-12 nan dubbisa. 3 kaasee ilaalaa anoo irra daddarbaa koo beeka cubbuun koo gaafa hundumaa ija koo dura jira taa'ee cubbuu isaa lakkaa'ee jechuu miti kunam cubbuun koo gaafa hundumaa ija koo dura jira ansi yakkeera si'uma duwwaa yakkesi wanta ija kee duratti hamaa ta'es hojjedheera ati immoo dubbii ana irratti dubbattuun qajeelaa firdii faradduunis qullaa ta'uun kee hin beekama. Kunoo haati koo isheen garaatti na baatee cubbamtuu turte anis yakkaa ta'een nan dhaladhe jedha. Kunoo jedheetu itti ufee dubbata. 10 irraa gaafa gadhu ne dubbamnu garaa qullaa anaaf uumi yaa Waaqayyo hafuura kee dhaabbata ana keessatti haaressi. Fuula kee duraan anan balleessinii hafuura keessa qulqullaa ana duraan fudhatin gammachuu isa fayyisuu kee keessaa argamu. Gammachuu isa fayyisuu kee keessaa argamu iddootti naaf deebisi. Siif abboomamuudhaaf hafuura nagaaru anaaf kenni. Yommus an warra irra daddarban karaa kee nan barsiisa
nan barsiisi. Karaa kee na barsiisi. Cubbamootni immoo gara keetti hin deebi'u. Yaa Waaqayyo gooftaa na fayyiftu dhiiga koo dhangala'u oolchi. Dhiiga koo dhangala'u oolchi. Arrabni koos waa'ee qajeelummaa kee gammachuudhaan guddisee hin faarfataa. Ati arraba koo hiiki yaa gooftaa afaan koos jajuun kee hin himaa. Qalmi sitti hin tolu. Aarsaa dhiyeessuu koottis hin gammaddu. Hafuura yaada cabaa aarsaa Waaqayyoo biratti fudhatamu. Yaa Waaqayyo ati garaa cabaadhaaf bullaa hin tuffattu jedheetti. Kutaan kuni akka Macaafa Qulqulluu keenya irraa qorannutti Daawit yeroo Barsaabeesee jedhamtu haadha manaa loltuu tokko wajjin Barsaabeesee jedhamtu wajjin yakkee ciisee abbaa manaa ajjeesisee Waaqayyo immoo raajichatti ergee waa'ee sooressa tokkoof hiyyeessa tokko hoolaa hiyyeessaa utuu hoolaa baay'ee qabu hoolaa hiyyeessaa fuudhee keessummaan itti dhumnaan qalee Daawit immoo kanarratti aaree dheekkamee nama kan godhe kanaaf firdiitu ta'a jedhee raajichatti dubbannaan namni kun si'i ati utuu haadha manoota qabdu Waaqa utuu barbaachisaa ta'e kan haadha manoota gooftota keessatti dhalsee jiru fuutee akka gootee dubartii kanaa wajjin ejjitee abbaa manaa immoo ajjeesiftee akka gootee jedheetti. Yeroo kana faarsaa kana faarseedha. Dhugumas immoo waan baay'eedhaan wal fakkaata. Baay'ee gaddee gadi bu'eetti dhaga'ame. Keessa ba'ee isa ofii isaatii yakketuu hin ta'in haadhumti kooyyuu cubbuudhaan na deesseedha. Addaamii ka'ee an of fayyisuu hin dandeenye. Waa tokko fi gochuu hin dandeenye. Kan na oolchuu danda'u of miti. Waan alle miti. Kanaaf hundumaa dubbateetu yeroo kana lolaaltanii bakka gammachuu fayyina kee biraa jiru naa deebisi maaloo jedhee yeroo inni kadhatu argina. Badii guddaa. Yakka guddaa. Kan namatti farachiisu. Kan mootii ta'eef waan ta'uuf qabu seerri seeruma. Kan isa balleessu kan lubbuu isaa balleessu. Garagarummaan Saa'oliif Daawit kana. Lachuun isaanii mootii turan kana sinima. Lachuun isaanii mootiidha. Saa'olis mootiidha. Daawitiin dura. Daawitis mootiidha. Saa'olit taane. Saa'olis yakkeera. Daawitis yakkeera. Yeroo Waaqayyo Saa'oliin mootii kan taaneef sin tuffadhe jedhu otuu deebi'ee qalbii diddiiratee garaa cabaadhaan gaddeera ta'eessa jedhu yaadan ture. Inni garuu maaliifitu kana fiddee hoolota kana re'ee kana maaloo kana sa'asii dhaga'amu kana jennaan loltoota kootu Waaqa keenyaaf aarsaa dhiyeessina naan jedhe malee maaliin balleessine. Inni kun immoo gaafa sila dheekkamee fokkoree namichi hoolaa kan hiyyeessaa qalee kana du'attaaf gaafa jedhu suma gaafatti jedhanii hin kufe bakka. Lafa dha'ee hin gangalate. Hin booye. Hin gadde. Gadoof deebise. Warri garaan isaanii gadda na gammachiisu Daawit irraan baran. Maaliif yoo jettan Daawit achi ka'ee nama akka garaa koo haaleluyyaa nama akka yaada koo garaa koo kan naa baasu nama akka garaa koo ilma isee Daawitiin argame jedhamee barreeffameef. Isa sana hoo amma dhumaa tuffatameef hamma yoomiitti Saa'oliif boossaa tuffadheeraan jedhan fakkeenya gaarii ta'a. Egaan firoottan koo yeroo akka jennu nuyi ani isin teenyee cubbuu keenya lakkoofneetu garaa gadde akka jenna jechuu miti karaa gara biraadhaan. Yeroo hundaa yeroo waa'ee Waaqayyo keessaa nu baase akka yaadannu godhu gaddu jechuudha. Maal keessaa na baase eessaa na fide eessaa fuudhee eessaan naga yeroo jedhe yaadu garaan koo oolchuu Waaqayyo yaadeetu yeroo hundaa fuula Waaqayyootti yeroo dhiyaadhu dhiifama isaa akka yaadu na godha. Akka waa'ee dhiifama isaatii abeessaaf godhu na godha. Kana gaddu jechuudha. Akkan oolmaanaa oolame hin irraanfanne na godha. Furuun na fure akka hin irraanfanne na godha. Eessaa na fiden otuun isan qabaanne maalin ta'an. Wal fakkaata isa torban lama arrabe wajjin maaliif yaadi isaa waliin gatu bakka ta'eef. Hafuuraan hiyyeessa ta'uunii fi namni garaan isaa gadde jechuun wal arga. Gadi damnee akkasitti akka jennee qolee gadi qabannee akka jennee dabarra jechuu miti gaddu jechuun. Keessoo fiiti. Waan Waaqayyoo keessaa isin baase akkasii yaaddaniifi. Oolchuu Waaqayyoo isin oolche akkasii yaaddaniifi. Kaffalluun isinii kaffale akkasii yaaddaniifi. Yeroo hundaa irbaata gooftaa yeroo fudhannu irbaata qulqullaa'utti yeroo dhiyaannu yeroo hundaa kan nu goonu maa'in du'uu koo du'aa ka'uu koo ittiin yaadadhaa amman deebi'ee dhufutti kana labsaa jedha gooftaan isa yaadanna. Oolmaa isaa yaadanna. Oolmaa isaa yaadachuun immoo maa'inni cubbuu silaa namni nurraa hin baafne cubbuu guddaa akkam akka ta'e yaadnee keessi keenya gadda. Yeroo akkas ta'u gammachuu Waaqayyo biraa ta'e nutti dhaga'ama. Nutti dhangala'a. Keessi keenya gammachuudhaan guutama malee bakka qozzomaa hidhii xunnee qolee gadi qabsinee deemna jechuu miti dubbiin kun.
waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Kanaafi Yesuus Kiristoos mataansaa yeroo hundaa nama garaansaa gaddu, nama keessisaa gaddu, waa'ee mataasaatu hin ta'in waa'ee cubbuu namootaati. Fakkeenya baay'ee kaafnee ilaaluu hin dandeenya sagalee waaqayyoo irraa jechuudha. Ergamumta gooftaa Yesuus Kiristoos illee fudhattan immoo Isaayyaas boqonnaa 61 lakkoofsa 1-3 fi Luqaas boqonnaa 4 lakkoofsa 18-19 ilaaltan jecha tokko isa kakuu moofaa keessatti dubbatame kakuu haaraa keessatti deebi'ee raawwii isaa argitu. Isanni maal jedhe Isaayyaas 61:1-3 irraa gooftaan Yesuus Kiristoos sana jedhee dubbate. Waa'ee mataa isaatii immoo dhufee Maarqos irraati Luqaas irraa immoo argina. Iddoo sanatti isa raajichi waa'ee isa raajii argina. Maal jedhaa? Isin dubbise 61 irraa akkana jedha Isaayyaas 61 irraa. Hafuurri waaqayyoo gooftaan irra jira. Sagalee misraachoo warra gadadamotti akkan himuuf. Warra maalitti? Warra gadadamotti. Waaqayyo na dibeeraa warra garaan isaanii cabee akkan fayyisuuf. Waa'ee garaa gaddu dubbataa jira. Warra booji'amanis gadhiifamuu. Warra hidhamanis hiikamuu akkan labsuuf inni na ergeera jedheetu dubbata. Irra deebi'een dubbisa. Hafuurri waaqayyoo gooftaan irra jira. Sagalee misraachoo warra gadadamotti akkan himuuf waaqayyo na dibeeraa warra garaan isaanii cabee akkan fayyisuuf. Warra garaa isaanii gadde akkan jajjabeessuuf jechuudha. Luqaas boqonnaa 4 lakkoofsa